Ashamaa hordoftoota ganna YouTube nagasanii faataa akkam jirtan nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo sinis baga nagaa taatan jecha maaliin naatti immoo oh my god dadhabeen galee jira dhugaa kiristoosiin amman karaa dhagalaa jira. Inda warroonni mana kootiif addisii taatan saskaraayib godhaa isin jedha laayik gochuu hin dagatiin isin jedha harreechola oolma koo maalirraa kan ture isinitti nan agarsiisa isin jechuudha eessa kan deemee inna lammoo yoo waaqayyoon yoo fedha waaqayyoo ta'e immoo samoonni kana waan haaraa qabadhee dhufuunidha jechuudha. Inna ani immoo waan tokko jechuudha wanta tokko jammaree utoo hin xumurin baqa xumura isaa agarsiisuu natti jaalladha natti tola isin galee malee jiraamti waan xiqqoo wanta agarsiisan tokko jechuudha qabanumaaf wanta agarsiisan waan agarsiisuu natti hin tolu jechuudha baqa wanta isaa fixee bakka itti milkaa'ee waaqayyoon kooti osoo minaan bakka jiraamti namatti osoo hin jedhin waaqayyoon kun na milkeesse gaafsa dhuma isaa akkasitti yoo naasee natti tola jechuudha. Inna rabbiin hojjete waaqayyoon fedha isaa yoo ta'e inna wanta haaraa ishee qabadeen dhufan sammuuna kana jechuudha. Addis amatii kanarratti jechuudha. Inna jechuudha maalii isa walitti na onaa jettanarra mana noolle jechuudha irraa kaleellee mana noolle jechuudha. Wantoota tokko sirreessuun deema jechuudha. Inna har'a yaa akkuma beektan bagatti isinii ga'ee 2018 kana 18 gaajira waan ta'eef bagatti isinii ga'ee yaa'an immoo isaaf qophii waan tokko maal akkana barbaachisu yaa'u yaadan deema silaa jedhee waan tokko bitadheen dhufe jechuudha qopheessuudhaaf ganaa jechuudha ama qopheessitan mana hin jirina yeroo dhaqqabetti jechuudha. Inna Festari namu jechuudha gidooti. Inna keessan agarsiisa jechuudha. Inna kuni qima mi'a kun jechuudha. Beenagarachi laa intini isaa hin beeku jechuudha tokkoon hiikee maal jechuusaa adeemu bafadhee hin beeku jechuudha. Kun baay'ee jira faayilata baay'ee jira abbo. Dhugaadhaaf kuni akkanatti shiroodhaaf jechuudha. Inni kuni birrii dhibba jechuudha nanti sanuani intini waan ta'eef shiroon immoo kiilootti jechuudha kiiloo 3 jechuudha yaa yeroo tokko yeroo firaafiree minamni jedhe tokko shiroo immoo suuqirraa biturra akkasitti daakachuu waan ta'eef kun beeqalaadha jechuudha. Beeqalaan ebbaa fi kun jechuudha kiiloon takkitiin 180 jechuudha. 180 lammaffaan jira lammaffaan immoo 175 jechuudha. Ani immoo isuma tokkoffaasan mana keessa guuruu minamillee naan jechuu jedhee isa tokkoffaasan bitadhee jechuudha 180 kiiloo 3 bite jechuudha. Cimamii isaa wajjiniin walitti naqeen daaksisa jechuudha. Inni lammataan immoo kani tilmaamtan jedhamu yaada jechuudha. Tilmaamame jechuudha maal isinitti fakkaata jechuudha. Magaddi akkamitti dhiqaa jira. Anna kuni yaa beenagarachi laa hin beektanii waan ta'eef kuni yaa wanta lukkuudhaan hojjetamudha waan ta'eef lukkuu hojjechuun adagaa. Kun immoo qimamii barbareeti jechuudha kuni. Soogiddaa fi intini immoo hin binne jechuudha. Shunkurtii adii immoo ittiin jiraachuun gasheedha. Inna kun barbareedha jechuudha. Naannoo kiiloo 2 garuu baay'ee fakkaatu dhugaa bakka dhibbachuudhaan baay'eedha. Araabis kan jechuudha. Kana bitee jechuudha yaa kana walitti godhee ganaan kana irra qanaxxase jechuudha. Qanaxxasee waan ta'eef shunkurtii adii immoo kiiloo 1 bitee jechuudha. Achuma godhee garuu enna kana walitti godhee soogidda itti godhee soogiddi baay'ee itti baay'ate nama yaala daalachaa jechuudha. Baay'ee itti godhu yaa dallazee waarredhee hamma ta'u laalee tan itti godha jechuudha. Yoo kiiloo 1 nafite kiiloo 1 yoo nafin immoo gimmaasha isaa itti godha jechuudha. Inna akkasitti tanan oole jechuudha. Yaa waan biraallee waan bibbite tokko jira. Inna qabsiilee taddandaa akkasuma xiyyatina dhufnaan bite jechuudha. Qabsii immoo yeroo bata kiristaanii deeman inna surma yommuu cirishitu yommuu surreeffachuun ajibbisiis jira maaramiin sin jira.
እና qamisiillee isinitti agarsiisa caammallee jechuudha. Jechuun bakka yeroon qamisii uffadhu uffata shufaanii ayyaanaaf immoo hodhisiisan jira jechuudha. Isa wajjinillee yoon uffadhe jedhee caamammaan caamma shafiniin jaaladha jechuudha. Jaaladhu caamma fuuldura banamaa ምናምን kan yoo caamma shafinii yookiin sharaa fi caamma shafiniin jirtu isin baruma ta'eyyuu tokko kan shafiniin jiramti isa akkasii kanan jaaladha. Isin yoo taate immoo isin bari haphii wayita akka jirti jechuudha. Bakka yoo deemte xabbe tokko ishiin jaaladha malee isin bari kaff jedhee intini jedhu jaaladha jechuudha. Innaa isallee isinitti agarsiisa jechuudha. Yaa ayyaanaaf akkasii irreechillee gaajjara on beeku irreecha kana deemullee dhiisuu hin danda'a deemuu hin danda'a garuu yaa amma sanitti yoo waa jedhe deemuu dhiisuu hin danda'a. In beekamu kan achiin machuma geenya laallamma kan gotaadha isheeti. Uffata xibamee immoo hodhisiisneen jechuudha abbo. Hin hodhisiisne kan duraa tokko suma qabaa inni yoo mataa qaallicha bichaatu hodhisiifata jechuudha. Maaliif ani immoo uffata biraan hodhisiisee jechuudha didee jechuudha. Nugaan shufaanii jechuudha yoo shufaanii hin qabaanii dhugaa dubbachuudhaaf. Achiitillee hin binne yeroo isaan illee guddiidhaan jira waan ta'eef kalii immoo isa jechuudha. Yoo nan fudhadhaa samuuni kana. Kuma afurii mana fixxi jechuudha akkasitti hodhisiisee. Inni akkasii isin jira ammoo gurditti fi caammicha isinitti agarsiisa. Inni jechuudha akkuma argitanii caamman isa kana jechuudha. Baay'ee bareedni dhugaa nan jaalladha jechuudha. Caamma akkasii kan nan jaalladha jechuudha. Meeqa mutaa caamman kun meeqa jettanii yaaddu jechuudha. Jettanii jalatti barreessaa isinii jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf uffanni baay'ee guddiidha garuu babbareedatu jira jechuudha. Maaliif kan biyya arabaa kutoota harree dhukkubsanirra asitti biyya keenyatti laallannee bakka achas galabbanne ofii keenya bitannutu caala dhugaa kiristoos isin jira. Inna caamman kun jechuudha dhugaa waaqaa yaa somni soban jaaladhu kiristoos hin jechuudha wanni of godhu osoo hin taane. Inna caamman kuma lama dhibba sadii malee hin jedhanii jechuudha biraa deemne jechuudha. Maaree ani dhartuudhaati kuma lamichaan qaban jedhee jechuudha. Inna maaree giddiidhaan kuma lamaan nutti gurguran jechuudha. Garuu caamma intanidha jechuudha orijinaalidha jechuudha. Inna biyya arabaatti gaafa dhufnu jennee bututtuu walitti gurree dhufne anan bakki shaanxan lama akkas ta'a maarami yeroo baay'ee an akkasii kanneen uffadha jechuudha fi surree babal'aa tuuttaa kan kootii qabu isa akkasii kan san fadhe garuu dhugaa waaqa shaanxan lama akkuma ta'a jechuudha maaluma fidee dhufeen of jedhee gaafadha dhugaa jechuudha simbiloo baqqee taraa nagarii jechuudha dhugaa waaqa jechuudha. Inna gaafan gadi ba'u akkanuma kannaara zirfaffi godhee jechuudha dhugaa waaqa minimma shurraabii kootii yoo ta'e nalatti wantuma xaamochi keessa wanti argu tokko hin jiru anfata biyya lafa bayya keessoo. Innaan kun immoo gurdiidha jechuudha. Gurdii akkana akka amantii keenyatti illee intinidha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akka amantii keenyatti illee dubarri kanama ishii dhiirri kanama dhiira dubartiin kan dhiiraa kan uffanne jedhama tiire. Inna ani baay'ee inkaan filaagotiin kan mukaan biyya kee jiraadhee miti. Achumattuu yoo madamatti yana ayyamte gurdii uffachuun barbaada jechuudha. Gurdiin immoo kana jechuudha. Gurdiin kun maramii jechuudha. Inna wanta bitta kuma lama jechuu dandeessu kanaan illee kuma lamaan bitadhe jechuudha. Inna baay'ee jaaladhiin diraa shurraabii gaggabaabdu jechuudha. Kan maalatee haraa garaa keessanii mul'isin irraa uffachuu waan barbaadde irraa deemte jechuudha. Jechuun jalaan immoo caammaa intini dheeraa yoo jiraate koomeen isaa kan ol ka'u wanta akkasii keessan jaraa godhachuun hin dandeechuu. Gubbaara shurraabii gaggabaabaa kan handhuura keessanii mul'isne kootii gaggabaabdu wanta akkasii keessan irraa uffachuu dandeessu jechuudha. Mirtiidha dhugaa waaqa jechuudha. Innaa kana fakkaata ani immoo waan isin jechuu barbaadu jechuudha. Koottatu biyya keessanii wanna barbaadan bitadhaa dhugaa rabbi jechuudha. Achi walitti hartanii onlaayinii dhanganaa taaskidhaa birrii kafaltu deebitanii immoo kan fiddaniitu yoo akka barbaadan isinitti ta'u yoo barbaadan jechuudha. Kanuma daamni isinitti walitti qabaddaa koottati qanumaas dhuftassan amma bolee geechanii wanta uffattan bitadhaati saniin booda biyya keessan zarattanii birrii keessan waan barbaadan bittaa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Inna akkasii isin jedha hordoftoota kooyi
viidiyoo kee har'aa kana fakkaata jechuudha maaliif jenna ngaa ka ayyaanni illee ganaadhaan ganaa waan baay'ee hojjenna waan ta'eef kana baay'ee isinitti agarsiisa. Eeleen ta'eetu sinan bitadha jedheen ture. Eeleen maabiraati jechuudhaan akka dura kan quraanitiin hojjedha waan ta'eef isallee nan bitadha jedhee qo'etti qoshii wanta sirreeffadhe ittiin jedha jedheeti maaliif eelee quraanitiin baay'ee sa'aatii nama fida isiniin galee gaafa immoo hojii hojjettan isinitti tolu yoo mana keessa teessanii isuma uffachaa ooltan malee jechuudha yookaan sa'aatii fida jechuudha inni gurdiitti dhugaa jechuudha inni qumatiin haa kennee jechuudha. Watiin haa kennee caamma kanarraan otoo hin taane caamma nan qaba jechuudha caamma gugurraacha wanta dheerata koomeen isaa adda kan immoo dheeradha jechuudha ol ka'asi isa akkasiin uffattanii gubbaadhaan immoo shurraabii garaa keessa sanii mul'isne kaazaan zinna ittiin jettan kalee baqaa jira miti suura qabeetti jechuudha kan dubarri qamisii fi gurdii uffatte suura qabeettidha dhugaa rabbi dhiifama naa godha warri surree uffattanii akkasina jette maa akkana nu jettan dhiifama tashii. Inni akkasii ammanii mana keessatti bichaadha kan inni uffadhu jechuudha. Gurdii wantoota akkasii kana isinis uffadhaa isiniin jedha. Dhugaa rabbi baay'ee namatti tola innaan ta'e. Kana isiniin jedha viidiyoon kiyarraa kana fakkaata waan hojjetu ta'e guddaa ta'uu galatooma ittiin jaalladha. Bye bye.